Nageen hadirsu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu galgala kana qindeeffannee isinitti maaduu kan isinitti maansaraa sabaatiin oduu jalqabaatiin magaalaa Gaambeellaatti dhalattoonni Oromoo achi buuteen isaanii dhabame hedduu ta'uu jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork itti himan jiraattonni magaalaa Gaambeellaa OMN dubbisi ajjechaa suukaneessaan kun ammallee akka itti fufee jiru himanii akka duguggaa sanyii toonuu irratti adeemsifamaa jira jechuun dubbataniiti jiru. Gabaasa Qindaa'ee Muhammad Faantaallee akka itti aanutti isinitti himamu. Gaambeellaa keessatti yakka ajjechaa jumlaa sabummaa irratti xiyyeeffatee ammallee itti fufuun torban ta'uuf deemam. Haleellaan eenyummaa irratti xiyyeeffachuun guyyoota ja'a dura eegaleem lubbuu namoota hedduu dabarsuu fi qabeenya namoota hedduu mancaasu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gara sirraa dubbise himanii jiru. Magaalicham keessatti ilmaan Oromoo waajjiraalee mootummaa bakka hojii fi mana jireenyaa keessaa gadi baasuun itti dhukaasanii ajjeesaa akka turan kan yaadachiisan jiraattonni Gaambeellaa dhimmi kun xiyyeeffannoo dhabuunsa akka malee nu miidhaa jira jedhu. Jiraattonni magaalaa Gaambeellaa yaada isaanii kennan ajjechaan suukanneessaan kun ammallee akka itti fufee jiru himanii yakka duguggaa sanyiitu nurratti adeemsifamaa jira jedhan. Jireenyi Oromoota hedduu haleellaa kana booda rakkoof saaxilamuusaas ibsanii jiru. Gati Oromotaan duwwaadhaaf itti qabanitti fideeranii nama baay'ee ajjeesaa turanii sanas viidiyoo fi suuraatiin miidiyaa irra naanna'aa ture barbaachisaa ta'an kanas miidheessuu hin dandeenye ammaan darbee immoo akka iddoo kana dhagayetti ganaa ammayyuu ijoolleen bahanii bakkee jiran hin jiranii ittiin du'an isaan waan hin beekamne jiru warqaasaarra hojjechaa jiru. Amma lakkoofsi nama du'ee mootummaan kana'edha. Wanta qabatamaatti beekamu hin jiru. Kanaa ol ammaatti namni 200 dhamaa jira. 200 ol afuritti ta'uu danda'a wanta beekamu hin jiru. Dhalattoonni Oromoo haleellaa kana booda hedduun bakki buuteen isaanii wallaalamee akka jiru kan himan jiraattonni hanga ammaatti namoota ifaan ifatti ajjeefamaniin alam warreen bakki buuteen isaanii dhabame eessa akka jiranii fi maalirra akka jiran hin baramne hedduu ta'uu dubbatan. Guyyaadhaan gara guyyaatti reeffi namoota bosonaa fi qarqara magaalaarraa argamaa jira kan jedhan jiraattonni Oromoonni sabummaan ajjeefamaa jiraachuu himanii jiru. Gaafa shaakaa keessa deemanii barbaadan reeffa namaa akkuma baalaatti funaanamaa jira waan ta'eef kana jedhamuu hin danda'u jechuudha. Ammaaf Gaambeelluma katamaadhaati naannoo ishiitti kan ta'aa jiru. Isa fagoo maal beeknare kan amma naannoo keenya jiru waan arginu malee waraqaa akkasiisaa jiru jiraatanii duugaa sanirraa wanti beekamu jiru. Taatee guyyoota 5 dura ture qofa osoo hin taane hanga har'aatti wanti nurratti raawwatamaa jiru suukanneessadha jedhu. Mootummaa federaalaas ta'e kan naannoo dhimma kana furuu dadhabuun dhimmichi ittuu akka hammaatu taasiseera kan jedhan maddeen ilmaan Oromoo waajjiraalee mootummaa naannoo fi federaalaa keessa jiran hedduun yakka Oromoo irratti raawwatamaa jiru kanatti mufatanii hojii gadhiisaa jiru jedhu. Dhimma kana ilaalchisuun itti gaafatamaa waajjira Bilxiginnaa Oromiyaa kan magaalaa Gaambeellaa Obbo Garramuu Adabaaf irra deddeebiin bilbilus bilbilan kaasanii. የደወሉላቸው ደንበኛ ስልክ አይመልስም። እባክዎ ትንሽ ቆይተው ይሞክሩ። Ajjechaan qaamolee nageenyaa naannoo Gaambeellatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru gara magaalaa Godinaalee fi aanaatti babal'achuun aanaa Abaaboo jedhamu keessattis ajjechaan raawwatamu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork jiraattotarraa odeeffateera. Haqa Oromoota walloo duguggaan sanyii irratti raawwatamee dhoksuuf dabballoonni Biltsiginnaa yaalaa akka jiran ibsameem. Viidiyoon ba'uu hordofee dabballoonni naannoo sanaa marii taa'uu odeeffanneem. Walgahiin kun kan geggeeffame walloo magaalaa Kamiseetti ta'uutu ibsameem. Waltajjii magaalaa Kamiseetti taa'amaa jiru kanarratti dabballoonni aanaa Dawwee Harawwaa Arxummaa Fursee Jillee Dhumbuggaa akkasuma bulchiinsa magaalaa Kamisee fi kaaba Shawaa magaalaa Haxaayyee irraa bal'inaan hirmaatanii jiraachuu maddeen addeessaniiti jiru. Waltajjii kanarratti dhimma Oromoota rashanamanii tibba kana ijoo dubbii ta'ee dabballoonni haaluuf yaalan jedhameeti jira. Itti gaafatamaa paartii Biltsiginnaa godinaa kan ta'an Kadiir Alii ajjechaa wallootti raawwatame jedhamu soba jechuun adda durummaan haqa Oromoota walloo dhoksaa jiraachuu jiraattonni komataati jiru. Qeerroowwan baha Oromiyaa ajjechaawwan suukaneessoo iddoowwan garaagaraatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffataniiti jiru. Uummanni Oromoo tokkummaan nageenya ofii tikfachuu akka qabus dhaamaniiti jiru. Na'imaa Umar dabalata qabdi.
Qeerroowwan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii fi yaada isaanii kennan ajjeechaawwan Walloo, Gaambeellaa fi kutaalee Oromiyaa garagaraatti raawwatamaa jiru duula duguuggaa sanyii akka sabaatti Oromoo irratti aggaamame ta'uudha dubbatani. Ajjeechaawwan kunneen qaamolee mootummaa fi humnoota isaa waliin hidhata qabaniin raawwatamaa jiraachuu eeranii kaayyoon ajjeechaawwan kanneenii Oromoo dadhabsiisuu akka ta'e himaniiti jiru. Qeerroowwan baha Oromiyaa ajjeechaa bakkeewwan garagaraatti uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru gochaa gaddisiisaa akka ta'es eeranii jiru. Ajjeecha Wallootti ta'ee fi ajjeecha Gaambeellatti Oromoo irratti addatti xiyyeeffatamee ta'aa jiruu fi ta'aa ture kun kan baay'ee nu gaddisiisee fi akka sabaatti illee kan nurratti deemaa jiru sanyii duguugii ta'uu uummanni Oromoo beekuu qaba. Nus akkasitti hubannee jirra. Kanaaf yeroo kana keessatti uummanni Oromoo garaagarummaa qabuu fi haala qabu hunda dhibbisee akkamitti tooftaa kana jalaa baana jedhee hiree isaa murteeffachuu biyya isaa dhuunfachuu yoomiyyuu caala yaadaa fi qalbiin tokko ta'e wal qoqqooduu dhiibnee lammii keenya kadhumaa jirtu Wallootii fi uummata Oromoo addatti waraanni mootummaan dhadhachiisee addatti duguuggaa sanyii nurra labse kana akka qeerroo baha Oromiyaan ni balaaleffanna. Yeroo lolli kaabaa dhaabbatee araarri bu'uuf jaamaa jiru kanatti Oromiyaa keessatti lolli duguuggaa sanyii giddugala godhate adeemsifamuun badii Oromoo irratti xiyyeeffate akka ta'e qeerroowwan dubbatanii jiru. Daa'imman kichuu fi ola deemaan karaatti hafaa haadhaa fi abbaan booyaa jiru. Manneen jiraattotaa gubachaa jiru jechuun kan ibsan qeerroowwan kunneen biyya abbaa keenyaa irratti salphannee jireenya gadadoo jiraachaa jirraa ja'ani. Falli rakkoo kanaa tokkummaan qabsaa'uu akka ta'es himanii jiru. Kanaaf waan diinni isaa qeessaatti isaan loluu fi ittiin nu lolu qabaannee diina keenya ofirraa fonqolchuu fi ofirraa kaasuun dirqama Oromummaa fi namummaan akka namaatti nurraa mulqame biyya keenya irratti lafa teenya raqqee keenya irra salphannee haadha fi abbaan keenya ilmaan xiqqaan baatii sagalii ji'a sagalii ta'uggaa sagalii wareegamaa jiru jira awwaalamaa jiru kanatti kabajaa uummanni Oromoo salphate kana kabajaa itti horuu yoomiyyuu caala kutannoon kaanee tokko ta'ee alaa keessa woboo jabeessee diina isaa ofirraa fonqolchuun dirqama Oromummaa kan yeroon kun gaafatuu fi akka Oromootti walirraa qabnu ta'uu. Yeroon amma keessa jirru yeroo akka sabaatti rakkoo keessa jirruudha kan jaan qeerroowwan kunneen Oromoon kaabaa fi kibba bahaa fi dhihaarraa garaagarummaa yaadaa qabu dhiisee tokkummaan ka'ee falmachuun barbaachisaa akka ta'ee fi ummanni addunyaas dhiibbaa gochuu akka qaban dhaamanii jiru. Loltoonni mootummaa maqaa farra riphee lolaatiin Oromiyaatti bobbaafaman Oromiyaa bakkeewwan garagaraatti manneen qotee bultootaa gubaa fi qabeenya saamaa jiraachuu maddeen garagaraa ibsan. Torbaanota lamaan darban kana keessa qofa godinaalee Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa fi Arsii keessatti manneen qonnaan bultootaa dhibbootaan lakkaa'aman waraana mootummaan duulaaf bobbaaseen gubatanii jiru jedhameeti jira. Duulli manneen qonnaan bultootaa Oromoo ibiddaan barbadeessuu kun tooftaa haaraa mootummaan biltsiginnaa uummata Oromoo ittiin cabsuuf baafateedha jedhamaati jira. Bal'inni oduu kanaa itti aanee dhiyaata. Baateel keessa erga opereeshiniin farra riphee lolaa qindoomina mootummaa federaalaaf naannoo Oromiyaatiin Oromiyaa irratti labsamee boodam duulli namoota nagaa ajjeesuun hidhuu reebuun qabeenya saamuu manneen qonnaan bultootaa gubuu fi jireenya lammiilee nagaa barbadeessuu humnoota mootummaatiin raawwatamaa jiraachuu ragaaleen ni mul'isu. Kun ammoo tooftaa lolaa mootummaan biltsiginnaa erga adda waraanaatti milkii dhabeem uummata nagaa maqaa doo waraana bilisummaa Oromoo taatan jedhuun hiyyoomsuu fi jireenya isaa balleessuun bulchiinsa isaa jalatti bituuf baafateedha jedhamuun dubbatamaati jira. Dubbi himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiin gubachuu manneen uummataa ilaalchisuun yaada fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessaniin qe'ee fi jireenya qonnaan bultoota Oromoo barbadeessuun tarsiimoo mootummaan Abiyyi Ahmad uummata Oromoo ittiin gabroomsuuf baafateedha jedha. Ragaaleen Oromiyaa miidiyaa neetworkii dhaqqaban akka mul'isanitti waraanni mootummaa biltsiginnaa torbaanota lamaan darban kanam godinoota Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa fi Arsii keessatti manneen qonnaan bultoota hedduu ibiddaan barbadeesseeti jira. Inni kun immoo Amuja kooti jeneraarsaa dirribaa jedhama. Mana kunoo kanaa gaditti ansaati, ijaara kanaa gadi ansaati. Inni kun immoo kunoo kanaa olitti an obbo Dabalaa Nagaasaa jedhama. Ansaas mana kutaa tokko garuu jalaa gubateera, kutaa tokko jammaree dhaadhaamsanii anfaa ansaati kun immoo Dabalaa Nagaasaa jedhama.
Godina Shawaa Lixaa fi Kaabaa qofa keessatti manneen qonnaan bultootaa 114 ibiddaan barbadeeffamuu odeeffannoon Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dhaqqabe ni mul'isa. Godina Shawaa Lixaa aanaa Ilfaataa fi Cobii keessatti qofa manneen danuun kan barbadeeffaman yoo ta'u maatiin hedduun qabeenyi isaanii mana keessatti jalaa gubachuun jireenyi isaanii manca'eetii jira. Godinuma kana aanaa Ilfaataa ganda Somboo Cittum keessatti manneen 40 caalan kan maatii 23 gubamaniitii jiru. Inni kun Anejjeta Ginnoo jedhama manni inni kun. Kutaa lama manni isaa. Inni kun immoo anfaa isaa Gabbisaa jedhama akkatti asii oliin kuni. Ansaa mana kutaa sadii mana kutaa sadii. Aanaa Cobii ganda Qoricha Kootichaa keessatti maatii 7 jalaa manneen 13 gubamaniitii jiru. Godina Shawaa Kaabaa aanaalee garaagaraa keessattis duulli manneen qonnaan bultootaa ibiddaan barbadeessuu loltoota mootummaatiin adeemsifamaa jiraachuu dhageenye. Godina Arsii aanaa Collee ganda Qoroo Guuguu jedhamu keessatti immoo torbee darbe keessa manneen jiraattotaa hedduun gubachuun ragaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dhaqqabe ni mul'isa. Manneen uummataa gubuu cinatti qabeenya saamuu fi namoota nagaa ajjeesuun hidhuu fi reebuunis bakkeewwan garaagaraatti raawwatamaatii jira. Namoonni manneen jalaa gubate qabeenyi isaanii saamamuu dhiittaan mirga namoomaa irratti raawwatamuu namoota nagaa hidhata homaatu waraana bilisummaa Oromoo waliin hin qabne akka ta'e jiraattonni yeroo garaagaraatti ibsaatii jiru. Qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdaatiin ajjechaan uummata nagaa kan hidhannoo of harkaa hin qabne irratti raawwatamu akka dhaabbatu dhaabbilee siivilii paartileen mormitootaa yeroo garaagaraatti gaafatanis mootummaan bilisiginnaa haleellaa raawwatu itti fufuun ragaaleen ni mul'isu. Akkanumatti kun ankooti kun dambara kana gadi qabatee amma karraatti dallaa sana as gidduun yankiyya ture lafichi manichi. Jaarmiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii sagantaan nyaataa addunyaa Itoophiyaatti namoonni miliyoona 7.4 ta'an sababa hongeetii beelaaf saaxilamuu beeksise. Ibsi sagantaa nyaataa addunyaa baasee akka mul'isutti biyyoota gaanfa Afrikaa lammiilee sababa hongeetii balaa beelaaf saaxilaman keessaa lammiilee miliyoona 7.4 lammiilee Itoophiyaati. Itoophiyaa naannoo kibbaa fi kibba bahaa biyyattii keessatti hongee habaa mudateen hanqinni midhaan nyaataa lammiilee mudachuu isaa sagantaan nyaataa addunyaa beeksiseetii jira. Lammiilee miliyoona 7.4 keessaa miliyoona 3.3 naannoo Sumaalee miliyoonni 3.9 naannoo Oromiyaa lammiileen 900 fi 22 ta'an ammoo naannoo kibbaa keessatti beelaaf saaxilamanii jiru jechuun sagantaan nyaataa addunyaa ibseetii jira. Namoonni 300 ta'an bishaanii fi nyaata beeladootaa barbaaduuf akka buqqaan dhaabbatichi ibseetii jira. Barattoonni miliyoona walakkaa ta'an barnoota addaan kutuuf dirqamanii jiru kan jedhe dhaabbatichi lammiilee balaa hongee kanaan miidhamaniif deeggarsi akka barbaachisu ibseetii jira. Sagantaan nyaataa addunyaa naannolee uummanni beelaaf itti saaxilame kanatti deeggarsa midhaan nyaataa dhaqqabsiisuuf hojjeta akka jiru ibsa kana keessatti eereetii jira. Oduu gara Somaalilaandii argannutti yoo dabarru baqattoonni Oromoo biyya Somaalilaandii magaalaa Hargeysaa jiraatan rakkoo hammaataa keessa jiraachuu himan. Baqattoota kanneen gidduudhaan namoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbisee guyyaa guyyaadhaan saamichaa fi reebicha humnoota mootummaa biyyattiitiin irratti raawwatamaa jira jedhan. Kana malees humnoonni kunneen dhalattoota Oromoo biyya isaaniitti galchina jechuun magaalaa Hargeysaa irraa namoota maatii wajjin guuranii magaalaa Wacaalee geessuun garii ammoo osoo achuma hin gahin karatti harcaasaa jiraachuu himaniitii jiru. Namoonni karaa irratti harcaafaman kunneen deemanii bakka ga'uuf dandeettii waan hin qabneef beelaa fi dheebuudhaan daraa hamaa keessatti hafanii jiraachuu dubbatu. Oduun har'aaf qabanne kana